በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላከ በሆነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛ ሕፃንነት እስከዛቲ ሰዓት እስከዛቲ ዕለት ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ አንደረ ለፋ ከንጀርተን ሁንዲ ኬሰንዩ መቃ ዋቀዮ ቁልቁላቲን ነጋን ስንጋፈዳ አከም ጅርቱ አከም ዮ ነጌሳን አከም ቱርታን አሜን። ዋቀዮ ኬኛ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳቲ ከናን ኤጌ ጉድሴ ቲክሴ ሳቲ ከናን ከኑጌ maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Adda hin baatuti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan hin galateeffamee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Kitaabni qulqulluun kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu qulqulloota ergamootaa, qulqulloota tulootaa, qulqulloota duukaa bootaa akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Amiin. Ammumaayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'a. Kitaaba Yoel boqonnaa 2:12. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti yoo Waaqayyo iyyame bikanaan bu'uura taasifannee jecha Waaqayyoo ni baranna. Egaa kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Nuti hundi keenya tajaajila isaati waan taaneef anaan teessisee akkan dubbadhuuf laphee qulqulluu Phaawulos akkasumas immoo siniin akka teessanii hubattaniif laphee qulqulleettii Liidiyaa Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa kennu. Amiin. Egaa har'aa kan barannu waa'ee soomaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu soomiin Nanawwee akkasumas immoo soomiin guddichi yookiin abiy soomiin dhufaa jira. Egaa isa fuulduratti garuyyuu waa'ee maalummaa soomii, soomiin jechuun maal jechuudha, akkasumas immoo faayidaan isaa maalidha, yeroo kam akka soomamu, akkasumas immoo gosoota soomii waliin ni ilaalla. Waaqayyo keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Egaa akkas jedha jechi Waaqayyo, immumaayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'aa jedha. Egaa jecha kana kan dubbate, egaa kun immoo kitaaba qulqulluu irratti kan katabame Yoel boqonnaa 2:12 irrattidha. Egaa kanaan ilaaluun duratti, maalummaa jecha kanaan ilaaluun duratti waa'ee soomii jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo soomiin yoom soomamaa? Maaliif soomamaa? Faayidaan isaa hoo maalidha kan jedhu ni ilaalla. Waaqni keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya nu haa gargaaru. Egaa soomii jechuun hiika kallattiin yeroo ilaallu laguu yookaan immoo of qusachuu, dhiisuu, akkasumas immoo of sirreessuu jechuudha. Egaa soomii jechuun hiikni isaa yeroo ilaallu bakka lamatti qoodni ni ilaalla. Soomii jechuun gama tokkoon sa'aatii murtaa'e yookaan yeroo murtaa'e wantoota nyaata foonii fi nyaata dhugaatii irraa qusachuu yookiin immoo of qusachuu, wantoota akkanaarraa jechuudha. Of qusachuun yookaan of dhorkuun soomiidha jechuudha, yookaan soomuu yookaan lagachuu jechuudha. Inni lammataa immoo afaan badaa dubbachuurraa, ija badaa ilaaluurraa, lukaan iddoon barbaachisne ooluurraa, laphee keenyan daba dubbachuu yaaduurraa, guutummaan qaama keenya cubbuurraa of eeguu jechuudha. Egaa hiikni isaa isaan lamaan kana yeroo ta'u, akkasumas immoo soomiin maaliif soomamaa jennee yommuu ilaallu, soomiin kan soomamuu fi kitaaba qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti
ummanni fayyina foonii fi fayyina lubbuu kan irraa argachaa turanidha. Kitaaba Iyyaasuun ilaaluu ni dandeenya. Iyyaasuu boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti. Akkasumas immoo soomiin kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya ta'uuf biyya lafaa dhufe waan ta'eef inni kara biyya lafaa kana yeroo dhufutti gara gadaama Qorontos deemee halkan 40 guyyaa 40 yeroo soomuu sanatti ani fakkeenya ta'uufan isiniif dhufe narraa baradhaa akkuma nuuf jedhe nutis immoo inni waan soomeef nutis soomnee cubbuu keenyaa dhiqannee gaabbii gallee mana isaa akka deddeebinuu fi sagalee isaa akka barannuu fi akkasumas immoo cubbuun keenya akka nuuf hir'isuuf soomiin kan soomamu jechuudha. Egaa soomiin kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya ofii isaati soomee soomaa kana nuuf taasiseera. Kanaaf yeroo soomnu akkuma kitaaba qulqulluu irratti dubbatame jechuudha. Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Soomuu kee abbaan kee isa wanta dhoksaa hojjetamu hunduma arguutti malee akkasumas immoo namoota biraatti akka warra of agarsiistuu hin ta'ini yeroo soomtu jedha. Kanaaf inni dhoksaan beeku gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf ilaala waan ta'eef dadhabbii keenya Waaqayyo gooftaan keenya nuuf ilaala waan ta'eef yeroo soomnu nuti kanaafidha jechuudha. Tokkoffaan Waaqayyo gooftaa waliin walitti dhiyaanna jechuudha. Inni lammataa immoo cubbuu foon keenyaa nu hir'isa jechuudha. Kanaafuu soomiin kan soomamuuf isa kanaafidha jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu Waaqayyo gooftaan nu gargaaruti. Soomii isa dhufaa jiru kana soomii Nanawee akkasumas immoo soomii isa guddicha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf soome abiy soome yookaan immoo sooma guddicha akka waliin soomnu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa kana ilaalleen boodatti garuu faayidaan soomii maalidha kan jedhu immoo gabaabinaan ilaallee waa'ee gosoota soomii ni ilaalla jechuudha. Egaa faayidaan soomii yeroo soomnu Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dhiyaata. Yeroo soomnutti qaamni keenya jechuudha waan badaa dalaguuf yookaan immoo fedha foonii raawwachuu irraa ni hir'ata. Kanaaf soomiin madaa lubbuu yookaan immoo lubbuu madoofte san ni fayyisti. Soomiin jaalala Waaqayyoo kan arjaa Waaqayyoo nuuf dabalti. Soomiin Waaqayyo waliin walitti nu dubbachiisti jechuudha. Kanaaf nuti faayidaan inni guddaan cubbuu keenyaa irraa dhiqamnee gaabbii gallee soomnee kadhannee Waaqayyo gooftaan akka isa waliin mana isaa akka jiraannu hidhaaf jechuudha. Egaa akkas jedha jechi Waaqayyoos. Wasoomee watsallee yommuuna yinas yissitoo. Kan soomee fi kan kadhate dhuguma bu'aa isaa hin dhabu jedha. Egaa kana jechuun yeroo soomnu yeroo kadhannu Waaqayyo gooftarraa arjummaa yookaan immoo gara laafummaa isaa nuuf erga, kennaa isaa nuuf dabala, cubbuu keenya nuuf dhiqa. Kanaaf soomiin kan soomamuuf isa kanaaf jechuudha. Egaa akka mana kiristaanaatti gosoota soomii yeroo ilaallu akka mana kiristaana keenyatti gosoonni soomiin bakka lamatti qoodama. Bakka gurguddoo lamatti qoodama. Isaanis soomii dhuunfaa fi soomii labsii jedhamu. Egaa soomii dhuunfaa fi soomii labsii jedhamu jechuudha. Egaa soomiin dhuunfaa jechuun maal jechuudha? Gabaabinaan jecha kana waliin ni ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Soomii labsii yookaan immoo soomii dhuunfaa jechuun maal jechuu kan ta'e gabaabinaan ni ilaalla. Isaan lamaan iyyuu tokkoon tokkoon jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya nu gargaaru. Egaa soomiin labsii akkasumas immoo soomiin dhuunfaa gosoota soomiiwwan gurguddoo lamaadha jechuudha.
Egaa akka mana kiristaana keenyatti soomiiwwan bakka lamatti qoodama jennee erga ilaalleen boodatti jechuudha. Maalummaa sooma dhuunfaa ni ilaalla jechuudha. Sooma dhuunfaa jechuun maal jechuu akka ta'e. Egaa sooma dhuunfaa jechuun namni tokko fedhii isaatiin osoo namni irratti hin beekin abbaa lubaa yookaan immoo abbaa gaabbii isaatti jechuudha. Cubbuu isaa yookaan immoo wanta sammuu isaatti uumameen abbaa gaabbii waliin mari'atee gaabbii galee erga gaabbii galeen boodatti soomii dhuunfaa ni qabata jechuudha. Kanaaf soomiin dhuunfaa kan soomamu jechuudha. Yeroo gaabbii galuuf jedhutti gaabbii galee erga gaabbii galeen boodatti soomiin dhuunfaa ni kennamaaf. Kanaaf soomiin dhuunfaa namni tokko osoo namoonni irratti hin beekin kan soomamudha. Akkas jedha kitaaba qulqulluu irratti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:16 irratti soomuun kee abbaa kee isa wanta dhoksaattiin hojjetamu hunduma argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne taasisi. Namoota fuulduratti yookiin namoota duratti akka hin mul'anne taasisi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatiin hojjetamu hunduma argu immoo gatii siif kenna jedha. Egaa soomiin dhuunfaa kanaafidha jechuudha kan soomamu. Inni jalqabaa gaabbii erga galleen boodatti soomiin yookaan immoo soomii soomamuuf nuuf kennamu sana soomuuf soomii dhuunfaa ni qabanna. Kanaaf yeroo soomnu immoo dhoksaadhaan namoota osoo of hin agarsiisin fuula keenya dhiqannee akkasumas immoo dibata dibannee yeroo soomnu sooma dhuunfaa kanaan ni taasifama jechuudha. Egaa maalummaan sooma dhuunfaa haala kanaan yeroo ilaallu soomii dhuunfaa keessatti immoo soomiin ramadaman ni jiru. Fakkeenyaaf soomii tsiggeen yookaan immoo abaaboon soomii dhuunfaa keessatti ramadama jechuudha. Maaliif yaadannoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam isa sana ilaalchuuf yookaan immoo yaadannoo sana yaadachuuf soomiin kun kan soomamudha. Kanaaf soomii dhuunfaa keessatti kan labsamudha jechuudha. Akkasumas immoo inni lammaffaa soomii labsiiti. Soomiin labsii. Soomii labsii jechuun kan kiristaanonni hundi irratti hirmaatanii kan ifatti yoom akka soomamu, yoom akka hiikkatu kan ittiin beekan. Akkasumas immoo dirqama kiristaanonni hundi kan soomamanidha jechuudha. Soominni labsii. Kiristaanonni hundi kan itti soomanidha jechuudha. Maaliif dirqama soomii labsii jedhamee erga beekamiin boodatti guyyaa seenus akkasumas immoo guyyaa hiikkatus ergaan beekamiin boodatti kiristaanonni hundi isaanii yeroo sooman akkasumas yeroo hiikkatu waan beekaniif kan soomamudha jechuudha. Egaa soomiin labsii immoo bakka 7tti ni qoodama. Soomiin labsii bakka gurguddoo 7tti qoodama jechuudha. Soomti labsiiyyuu bakka gurguddoo 7tti qoodama. Inni tokkoffaan egaa sa'aatiin keenya akkasumas immoo kutaa itti aanutti waan babal'inaan barannuuf soomiiwwan 7 kana maqaa isaanii qofa ilaallee kutaa itti aanutti immoo soomii tokkoon tokkoon ni ilaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya nu gargaaru. Egaa soomiin inni tokkoffaa soomii gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos yookaan immoo soomii guddicha jedhame kan beekamudha jechuudha. Soomiin kun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontos keessatti halkan 40 guyyaa 40 soomuusaa kan yaadannudha jechuudha. Soominni lammaffaan immoo soomii duuka bootati. Duuka boonni yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 50 hafuura isaa erguufitti yeroo kan soomanidha jechuudha. Inni sadaffaan immoo soomii haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yookaan immoo soomii filsataati jechuudha. Soomiin kun immoo giiftiin teenya dubaroo Maariyaam akkuma ilma ishee du'aa kaatee Yerusaalem ishee haaraa seente jennee kan amannudha jechuudha. Soomiin inni sadaffaa jechuudha. Egaa soomiin inni afuraffaan immoo soomii raajotaa yookaan immoo soomii gannaa kan jennudha jechuudha. Kunis soomni kun sadaasa 15 kan eegalu yoo ta'u muddee 28 yookaan immoo 29 hanga guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti ni soomama jechuudha. Soomiin inni shanaffaan immoo sooma gahaadii yookaan immoo ifa ba'uu jechuudha.
Soomiin kuni soomii kana jalatti guyyaa jala bultii ayyaana cuuphaa kan soomamu jechuudha. Akkasumas immoo soomiin inni ja'affaa yookiin immoo soomiin inni itti dhufaa jirru kutaa itti aanutti kan ilaallu jechuudha. Sooma Nanaweeti. Soomiin kun immoo seenaa soomaa kanaa jidduutti jechuudha. Yoonaas sirrittiin kan kitaaba qulqulluu keessatti kan barraa'e kitaaba Yoonaasiin dubbisuun ni ilaalta jechuudha. Uummanni Nanawee yeroo cubbuu dalagaa turan sanatti cubbuun isaanii baay'atee cubbuu sanirraa immoo deebi'uuf Waaqayyo gooftaan ibidda akka hin qaxaanneef yookaan immoo akka hin adamneef cubbuu sanarraa yeroo ittiin deebi'an guyyaa 3 kan soomanidha jechuudha soomiin kun. Akkasumas immoo soomiin inni 7ffaa yookaan immoo soomiin inni labsii isa dhumaa soomii fayyinaa jedhamee beekama. Soomii fayyinaa kan jennu immoo guyyaa roobii fi guyyaa kamisaa yookaan guyyaa roobii fi guyyaa jimaataa kan soomamu jechuudha. Soomni kun immoo guyyoota ayyaana 50ffaa irraa kan hafe guyyoota roobii fi guyyaa jimaataa yeroo hundaa kan soomamudha jechuudha. Kunis maaliif guyyaa roobii fi guyyaa jimaataa soomama yeroo jennu guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina itti arge waan ta'eef yeroo san nutis immoo lagannee soomnee Waaqayyo gooftaan keenyaan itti dhiyaannee arjummaa isaatiin jaalala isaatiin akka nu yaadatuuf maaliif yeroo san namoonni hamoon wantoota hamaa irratti yaadan garuuyyuu ifama nuuf taasisi jennee yeroo soomii kana soomii fayyinaa yookaan immoo guyyaa roobii fi guyyaa jimaataa ni soomna jechuudha. Egaa kitaaba qulqulluu irratti soomiin yeroo soomnu nyaata dhugaatii fi nyaata murtaarraa ni fagaanna jechuudha. Kunis maaliif fagaannaa kan jedhuuf akkasuma nyaata kanneen aannan akkasuma foon buuphaawwan garagaraarraa yeroo soomiin seenutti ni fagaanna. Kunis kitaaba qulqulluun alatti miti yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kitaaba qulqulluu irratti waan dubbatamedha jechuudha. Kanaaf manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kitaaba qulqulluu irratti barnoota isheen barsiistu waan hin qabneef kanaafuu soomiin hundiyyuu akkasumas immoo maaliif wantoonni kun lagatama kan jedhuuf faarsaa Daawit boqonnaa 121 irratti akkasumas immoo kitaaba qulqulluu bal'inaan jechuudha waa'ee soomii irratti wantoonni lagatamu kaamee jira jechuudha. Maaliif wantoonni kun kaame yeroo jennu dadhabbina foon keenya waan argisiisuufidha. Yeroo dadhabbinni foon keenya argamsifametti cubbuurra ni fagaanna. Maaliif yoo jennee soomni yoo laganne yoo soomne Waaqayyo gooftaan keenya nutti dhiyaata waan ta'eef. Kanaafuu soomiin nutti dhufaa jiru kunis soomii Nanawee akkasumas immoo soomii guddicha yookaan Abiy Tsoom kan jedhamu soomii kana Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nagaan akka nu soomsisuuf akkasumas akka nagaan xumuruuf Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseera. Nu gorsiseera. Nutti simeera. Maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Ulfaataa kan ta'e fannoo isaatiif kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif kan eebbifamte kan galateeffamte nuuf haa taatu. Qulqulloonni ergamoonni kan galateeffaman nuuf haa ta'ani. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። አሜን። Egaa hundi keessaniyyuu warroonni daawwattan chaanaalii Urjii Tawaahidoo kana hundi keessaniyyuu akka jajjabeessitan. Kanaan boodatti immoo wantoota garaagaraa barumsas akkasuma faarfannaa jechoota Waaqayyoo waliin ni barannaa waliin ni faarfannaa waan ta'eef hundi keessaniyyuu deeggarsa keessan waan nu barbaachisuuf warroota hin agarreef Urjii Tawaahidoo jedhamee sheer godhaa fi akkasumas immoo subscribe godhaa sinin jennaa nu jajjabeessan maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin sin gaafanna. Waaqayyo gooftaan nu waliin haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።